akkawan shakkamaa tokkotti ilaalame kun odii taman keerii hasaartu tun illee lakkoofsa tokko irratti ana shakkite. Amma waan nagana dubbadheef obboleessi kenna yookiin amma ajandaa qaxaayin isaa booniyyeetti aanee yookiin oozaa ta'a siigalee. Warro bal'aan akkanaa kunniin ana yoomiyyuu taanaan ana bakka bu'uu hin danda'u anallee ta'uu hin danda'u. Diitaan dammoo nama akkanaa kana dubartii miskiina akkanaa dartee sagaltuutaan gorsi. Oza ko ani bari si shakku Oza ani si shakku qofa miti bar mana keessatti godhe dhaqe kale silaalu yaa rabbi nagaa godhi yaa rabbi nagaa kina saasi ergee rakkoo qabu la amma dubbinti qabbanootee jirte waan taateef ani fayyee beekte kanaafi ani akka kiyya beekte waan keessa kootti natti dhagaamee jedhee barreessa ani namni na shakkitan isinii dhiiseera mee leenca dubbadhu mee carraa haa kenninuufi kanaafi galatoo boonii akkuma siin jedhe ka lubbitani gadi bu'a bakka geeffatanii koo geeffatanii leencaa kennaati kazaamee waan dubbadhu qabaanillee oozaatillee deebinam tokko deebina ayee an hawwi garana nyaate ani booniyyee caal bannaa imi hawwi si qofa malee garana nyaate beeta imimmaan buufte booniyyeedhaaf sanuu bar booniyyeedhaaf osoo ana imimmaan buufte amma garaa na nyaatti siigalee imimmaan buusaa ilmi namaa imimmaan booniyyee turi osoo namni sii boo'i turi ittee beeta booniyyee amma ayee kada lamboyaa fi homaa miti beeta leenca dubbadhu okay galatoomaa hundi keessaniyyuu jalqaba irratti jechuun namni baay'een waan baay'ee dubbatee jiran jechuun yaadni namaa kun marti isaatu akka itti yaaddanii dubbatanii jiran amma warri booniyyaa asii fuutanii gara yuutuubii deemtanii deemnaan jettan sun illee ani ayidoon akkasii yaaddan sababni isaa jalqaba booniyyee wanni kun irratti hojjetame waan jedhu understand gochuun isin barbaachisaa jechuudha warri kana dubbattan kana jechuun gaafa booniyyee tiktok dhiistee achi deemte wanni barbaadanuu durayyuu kana isii tiktok irraa galchuudhaa jedhe namichi san gaafa amma dubbatu isii tiktok irraa galchuudhaa jedhen so gaafa isin fuutanii otoo ittiin galtan achi keessa immoo fiddanii maal akka isin godhu barbaadan ayidoon nun beekon gaaffii kanaaf deebinatu sii deebisaa leenca deebista rakkina qabu yaada atuun deebistaaf yaada biraa qabdaa na dhageeffadhu waan jedhin obsa godhadhu jechuun obsaan si dhageeffadhe obsaan na dhageeffadhatin lammaffaa irratti immoo hawwiyati immoo akkana miira keessa galtee akka dubbattu hin barbaadu jechuun amma gaafa nayyamnu maal jettu ati waan kana qoqqooddoo as keessa fiduu yookaan waan ilaalcha as keessa qabdu ilaalcha sirriitii miti anaaf garuu wallaalummaa keerraa ta'uu danda'a hin beekan akka hawwiin dubbatu sanitti hin danda'amu hawwii dhuguma sitti himaan miira keessa galtee booniyyeedha waan takka illee godhuuf hin dandeettu booniyyee illee waallee godhuu hin dandeettu waallee godhuuf hin dandeettu nama nati akka namatti yaada gaarii yaaduuf hin dandeettu dhageessitani booniyyee yoo dhukkubsatte jechuudha ana kan ishii dura qaqqabu si'ii miti jechuudha waan qabuun jechuudha akka keessa dhukkoo afaaniin asirratti numa fiqadhu hawwii jireenya kun galleetii ati bannaashin ishiif annama kooti maaluma iyyuu nan godhaa ijoolleen orkaan godhina kaasa ijoolleen orkaan godhina nama guddaa geessara nama akka leencaa faa hawwii haasuun kanatti naasamu adaba kee eegi hawwii yeroo jalqabaaf tiktok irraa ol baate gasti namaarra seente qo'ati jechuun taragaaggaa waan marayyuu deebista rakkina qabu yoo dogongoraan si hubadhe deebinaa deebista miuti qabadhu giddimaan yoo siillee qabamin siyaa qaban warri taraa so akkasitti yaadina jechuun yoo booniyyaa yaada asirra dubbachuu yaada keessaan dubbistee yaada waan tokko jetteen akka namaatti nan isaan si gorsa simayyuu jechuudha. Atillee si jettee akkana miira keessan galii waan tokko hubadhu atillee biyya guddaattillee jiraachuu dandeettaa nama guddaallee ta'uu dandeettaa sin beeku nan beektu soo sillee qeequun barbaadu attis akkana qeequun barbaadu jechuudha. Booniyyaa irraa immoo gaafii namni qabu gaafii tokko si gaafachuu barbaada booniyyaa kalee galgalaas turre soo namicha gariiba jedhamu san asirratti namichi sun amsuudha maagammaallee akka isaan ta'an jechuun na shakkisiisa namichi sun soo waa'ee namicha san immoo maal godha gariibaa ka jedhu sana yaa isaan si ani naman sitti dhiyaadhuudha malee naman shira sirratti miti ani yeroo san immoo maayikii banadhu yeroo naan jettu tani maatii bira waan hin jiru banachuu hin dandeenye
ani dasti irratti hin beekne malee kana keessa kun gadi fageenyaan ol hin beekne. Galee dasti kan koonii dhufaa ni taphataa waan akkasii malee kanarra kanaafee waliin beeku. Yaa erga akkas ta'eefuu bakka ishaan yaada kiyya xumuradha. Amma haasa'uu hin danda'an. Yaa itti deeme. Masha'allah galatooma. Amma obboleeyyan teenya tunni waa baay'ee haasa'anii hawwiin keessattuu waa baay'ee haasa'u itti asuma keessa keessattuu ijoollee musliimaa maa akkana taatanii minaam hin jettee turte. Bataam yaada siin jette sana irratti baay'ee itti gaddaan. Maaliif jennaaniin namni tokko amantaa bakka hin bu'u biyya bakka hin bu'u hooma kamiyyuu bakka bu'uu danda'uuf bakka bu'aa namni sun. Wayim namichaan sun akkas dalageef takki wallaala isa wajjin wallaala ta'uu illee hin qabnu. Haga isiin boonii eeguu qabdu kana caala akkan quuqamaa fi jirullee namni baay'een hin beekan. Garuu akkasumattuu jalaa hin baane namni baay'een si hinaan jedhaa jira. Ani waan biraa takka illee hin jenne namichaa kana anatu fidaa waan godhe haga silaa booniyyeen itti yaaddee mataan duuba dhukkubee kana caala itti yaaddee mataan duuba kana dhukkubaara. Maaliif jennaan namichaa kana qabuudhaaf jecha. Garuu akkasittuu osoo nama tokko jalaa hin bahin namni kun awwala oozaadha jedhaa turanii har'a dammoo si yeroo jedhan kana ana miira akkamtu na dhagahama. Yeroo natti as deebisa kana waan xixiqqoo akkana tan yeroo natti as deebisan jecha osoo waan guddoo yaadu isii wajjin booniyya wajjin jechuudha. Duraanumallee anaaf booniyya waa baay'ee nu gidduu deemaa ture waa baay'ee nu jedhaa turanii sababa isiitiif waa baay'ee naan jedhaa turanallee. Inna namootuma asin dura waan naan jedhaa ture santu hadhallee waan kana na dhufe waan ta'eef hooma kamiifuu ana booniyya irraa waan duuba na deebisuu hin jiru nama kana garuu waadaa isinii gala akka qabee TikTok isillee hin gubina TikTok sanillee jaa maaliif jennaanin waan godhe irra gahee hin fida. Saayibu atillee callitee nuti fokkoraan waliin barnaatan nuti fokkoraan yoo fide. Fokkoraa miti saayiba. Maal jechuun bara waan biraa osoo hin taane oolaatiin beekta nama hunda kam jaalana beekta waan akkana kan hin taanillee hin beekta. Yeroo namni si hinaan jedhu kana haga gaafa duratti aarti san caala bar anaaf aaruu qabda ture silaa. Si booniyye obbolummaa ta'e waan takka walitti hin qabdan si booniyye jecha ana gaafa booniyye wajjin waan meeqa osoo ani yaadu namni akkatti ana sana deebisu kana sitti hin dhaga'amu siyyuu. Tadhee jira bakka waan haasa'u qabu yoo malee ani bakka mataa na nyaatanii jiru tanduuqa haasa'a. Okay, galatoomii. Diitaan deebii reefuu hin deebisaa fetteef deebisiif. ሰዎች ያስገባሉ ብዬ eenyutu aglumarramaa jira. Okay, diitaan silkii biran jirtu na fakkaate ammallee irra deebiidhaan jechuu hawwi. Namni amma waasiin jedhe kunniin leencallee haa ta'u rameeksillee haa ta'u anillee haa ta'u haasaa kee ka ammaa kanarra dhaabbanneeti malee sibeenee hookiin dammoo ati waan badduu dubbatteeti miti. Wanni ati haasaa jirtu miira of keessaa qaba. Siigalee akka waan atiin isii quuqamtee namni biraa isii hin quuqamnee maal akkas fakkeessaa jirta. Siigalee namallee fakkeessitoota gootaa jirta. Akkanaa miti. Amma wanni ati haasaa jirtu sirraa beeksisa akka ati isiidhaaf dhimmamtee wanni isii siyaachise. Garuu yeroo ma yaadduufillee jechuu bakkuma haaswitu kanattu dura ofii yaadi. Intaltee ati irraa dubbataa jirtullee booniyyee ta'uu beeki. Maaliif kana siin jedhee booniyyeen ati haga barbaadde akkana jala cinqamtee wayita ati keerii haasoituuf iyyuu si kolfiti si bira teette sii galee laal sabaayin isii kan beekuu ni qabda. Illa booniyyeen tana kunoo warri as jala deemtanii dammoo oozaadha shakkamaan yakkamaan wallaahi manaaminettan samaa itti of dhayaa ani anaa miti jedhee isin as dadda'uudhaaf hin cinqabu. Yoo hawwi. Bari wanti ilaa bakki isaanii irratti dubbadhu maaliif musliima jetta walitti qabdee hunda keenya jetteef amma mana namichaa jala dhaqeetumaan naggeeffadha. Amma sun ijoollee keenya ijoollee musliimaa dhiiraaf shamarraniiti. Fidi akkas dhugaa kee jette inni nama lakkoofsi tokko mee deeggartoonni koo barreessa akka jirtutti ishiidhuma keenyati bare. Kanaafuu walitti qabu maal waliin gorsinu? Maal bakka taanetti wal jajjabeessinu? Hawwiina dhaggeeffatu maal ta'e? Nama meeqa mana isaa dhaqee mana booniyyee dhufu. Booniyyee jalas nan dhufa isa jalas nan achi baanii ishii jala dhufanii waan gaarii haasa'u. Akka nama gorsu akka nama ishii dhabimamu.
Kanaaf na aarsee bar maafin gubanne nam gubadha. Ati hawwi rakkinnati yookiin dhiirumarraa ilaalcha addaa wayii qabda malee amma kalee yeroo lakkoofsa tokko sanatti jira. Baay'inaan kan barreessaa tura nama ijoollee shamaraa kalee yeroo sanillee jira. Achi immoo baanii namni mana booniyyee dhufee jiru kaleessa kollachuu jalayyuu nan ture. Isa biraa baanii mana booniyyee dhufanii waan gaarii haasa'u. Innaachi dhaqan immoo akkas godhi jedhu. Normaala kuni normaala warra ajandaa barbaadutu warra isiin akka bobeetu barbaadutu yoo isii bira dhufillee gurbaa saree kana maalii kana warri jedhu achillee deemee wata isa bira deem itti cabsi goota koo maalii warra ajandaa barbaadu malee warra sanniin akka nama nagaatti irraa fudhattee fakkeenya fudhattee haasa'uun sima waan biraa keessa galchasii galee sima jammar booniyyeen jecha namaa xurii keessatti akka ishiin hin tsaafne nuyyuu nan beeka bareechee jechuudha xurii dhila jecha namni ishiidhaan jiru xurii keessa ishiitti tsaaftu akkanuma olii gadi surree keessa olii gadi naannessaa fi malee wallaahi maqaa rabbii. Dhugaa isin saafuu filannetti. Ila dhiifama waliin dubbiin teessanii maal beektanii? Booniyyeen nama dantaa arrabatti illee qabu miti nama takka yoo waan irra kaa'atu illee isiin ima kolfiti garuu ani takkaa namni arrabsee illee beeku waan naan beeku haga namni kun takki booniyyee tanattu aarii qabu waanyoo isii qabu jecha akka gaafa booniyyee si jaaladhe jechuun rakkoon qabu si jaaladha jedheen irraacha koomentii kiyyatee laayivii banadhee arraba. Namni hundi isaa namni arrabsu kun dhiirri tokkochi keessa hin jiru. Keessaan illee isin agarsiisuu barbaada. Dhimma kee haasa'u jirtaati. Rakkoon kee dhimma kee. Aayiboo dhimma keessa dhuftaani booniyyeen arraba ta'uufiitti arraban dadhabdu isiinuma kanayyuu qumaarri waan isii takka ozaanuu jedhe. Qumaara kana waan isiitti waan ta'eef sababa sanii iyyuu arrasama irraa olii isaas hin jiran. Diisoolee maa inni beeta osomaaroo buyyuu gara oorruuti yaa waan jedhamu wayiitu jira sii galee obboleessi kennallee rakkoo ofii keessa bahatee normaala irruma tarree fi gara yaadaatti as deebina mee ammaatiin itti deemime. Dubbadhu Diisoolee. No, now. Baay'ee isa itti. Aye, isa ittiin tolle fakkaata. Boonillee nagaan dhufte. Baga nagaa taate yaadattee qulubbadha. Bakka raqni baay'eetu tisiisatu baay'ataa jedhe Oromoo jedhe gaanii keessaan qabu. Alli namaa takkaan kufaa ni ka'aa irraa barata. Sinee galee ilmi dhiiraa tokko obboleettii isaa irratti yookaan dubartii tokko irratti gaafa ka'u haadha isaa irratti akka ka'e kana hubadhaa. Namni kamiyyuu waan godhu haadha isaa ilaaluu qaba. Eenyumtiyyuu tanan booniyyeen waan ishee baattee deemtu waan haadha isaa irraa adda ta'e baatteetii hin deemtu. Sinee galee miti. Har'a kana otoo isheen waa tokko barsiisaa jirti ta'e waan gaarii barsiisaa jirti ta'e nama 558 tu dhaggeeffatu otoo hin taane nama 60 yookaan nama 50 darbu kan ishee dhaggeeffatu jechuudha. Girrisaa taanaan oduu taanaan nama hamma kanatu ishee jala jira. Nuni mataa mokorraa yoon kaasee bakka girrisaan jiru bakka walamachuu bakka wal xiqqeessu bakka waa jiru tokko deemneetu dhaabbachuu malee obboleettii keenya dogoggortee jennee ufitti qabnee keessaan isheen gorsinu. Eenyumtiyyuu taanaan anayyuu taanaan liivii mana koo banadhee suura ishee gadi galabbatee ishee irraatti dubbachuu, ishee arrabsuu, ishee hamachuu, ishee minaamni jechuu. Jecha hawwii keessatti yoo dhaggeeffattanii jirtanii jecha ishee tokko nan deeggarra. Hundi fakkeessitootaa jette. Eeyyee sirriidha. Meeqa keessantuu ganama suura mucayyoo kana maxxansitanii daabboon lammaffaa nuu dhufuu fi daabboon sadaffaa nuu dhufuu fi waan sadaffaa lakkiste jedhaniitu waa baay'ee jechaatii turan. Ilmi dhiiraa tokko gaafa viidiyoo qullaa keen baasaa gaafa maal keen baasaa gaafa ittiin jedhu tokkoon obboleettii isaa ilaaluu qaba. Sigalee lammaffaan haadha isaa ilaaluu qaba. Sigalee sadaffaa dubartii fuudheetoo waliin jiraachuu danda'a. Yoo fuudhee jiraate immoo qaamni haati warraasaa baattu sana booniyyeen baatti booneenis hawwiinis baatti malee wanti sanarraa addatee tokkollee hin jiru. Sigala gaafa qullaa obboleettii isaa tokko yookaan qullaa dubartii gaafa ol baasu kan haadha isaa yookaan kan obboleettii isaa akka baase kana hin dagate eenyumti keessaniyyuu gaafa qullaa namaa waraabdan.
dubartiin beektuun qabdu akkuma harumni sheerarroo qalbii sheerreen irra homaa takka sigala alli namaan ni dogoggora eenyuyyuu taanaan erga amalaan itti siqee erga yaadaan itti siqee erga waraabee har'a maalaatu haaduutu moo ufaajjeestu moo maal haa taatu ishee doorsisa cubbuun ishee siniin qabu waggaa tokko qulqulluu olooftanii gadhooftanii taasooftanii raasoftanii waa baay'ee jettan dogoggora sheerraa barattee immoo mana ishee teessee jennaan ajandaa biroo tafaxxartan namni konfidensi qabu tokko viidiyoo bee yookaan uf ta'ee asirra bee hin dubbanne dhokaatee dhoskaa keessatti dubbata sayyuu soo ilmi dhiiraa waan ati boruu keedhaaf kaawwachaati jirtu hin dagatiin isheen dubaraas waan boruu keedhaaf gudunfachaa jirtu hin dagatiin boru abbaa ilmaa abbaa durbaa ta'uuf jirra hundi keenya yoo heerumne yoo ilmoo qabaanne immoo ilmoon keenya sun boru waan nuuf fidu sana hin beeku sinigale hundiyyuu harka rabbii keessa jirti waan go ani amma waan booneen gootu mataa koof jedheen godha malee isheef jedhee hin godhan rabbii koo sodaadhe bor maaltu na qaqqaba mataa koof jedheen godha yoon uf kabajes yoon ufii akka barbaaden uf godhes mataa koof jedheen yoo barbaadde yoo naaquu qabte kootu keessaan na gorsi siif hin ta'u jedhe naatti ori yoo na gorsite gorsa keerra darbee waa barbaade godheanii waa'ee korraa hin dubbatiin baqa borooni gaafanii waa tokko teetti naan gaafatamtu waan ta'eedhaaf kanaafiyyuu har'a hundi keenyiyyuu dhugaa nama baay'ee ergaan ture jala taa'e iddoo biraatti waa biraa barreessu iddoo biraatti waa biraa jedhu asitti dhufan immoo yaada gaarii kennu maaliif nurraa barbaachise yoo isheen nu arguu baatte yoo isheen nu laaluu baatte waaqni inni guddaan sun nu arga sinigalee afarfamte bakka kanaafiyyuu yoo dandahame yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo keessaan ishee fi barreessaa keessaan ishee gorsaa isheetti